يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جالة داسيتو بيكا وان كيسة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني رونا أمانتا برالي كمنا جرتو بلوتكية. والله هذا فيديو نما قد سيسوي قبل سنين دفه سنين دي أرجتنا تفكاتا يونا متكتكون أرجم مالي مجان كوني دعانا الدنيا كان رابقات جلاني كوميديا دم بيتني كوميديا afaan oromootiin hojjetaa mucaa cimaa tokko dhugaa rabbiin illee waa qaamaan isa beekaa miti akkanumatti akkuma isin asirra beektan tiktook irra beeka baay'ee garaa nama nyaataa sababa inni du'eef illee gammaa beekame natti fakkaanne abdii geetaachuufaas doktor Nayyafiyaad fa'aat poosti godhanii jiranii nama hedduu poosti godhee TikTok irratti leeroo tokko namni tokko godhee jechuukooti akkasii dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa odoo fiigeen quufi odoo nyaateen quufini osoo ufuulaaleen quufini duuti itti dhufte namni ganumaaf ol jibba isiniin jedhaa obboloota kiyyaa duutii umrii filattuu amantaa filattuu ganda filattuu hiyyeessaa fi dureessa filattuu gaafa nama dhufte akkanuma boqota jechuun namni du'uma haganaa kanaaf namni wal nyaatee wal dadhabee akka waan ka walii nyaatu namuu yoo guyyaantu itti dhufte annama jabaa annama beekama jedhee mirga ofii du'a tanarraa hafuun qabu jechuudha. Osoo irraa fuudhanii haadhumaaf abbaan nama hambisaa haadhuma manaa ofii yoo haadha manaa qabaatee silaa irraa fuutee hambisti gaafa kaadu wanti jabduun tun dhufte namni takkaayyuu hin danda'u. Dhugaa rabbi garuu ani haguma inni du'e jedhan kana viidiyoo isaa jala seenee viidiyoo isaa namatu irra gadhiisee isuma irra gadhiisee hin beeku sa'aatii 22 qofaa ka ture jechuu amma immoo du'e jedhan kaleessuma jechuu kalee ganama taatee akkas jechuu ka viidiyoon isaa gadhiifame viidiyoo isaa jalatti viidiyoo haarawaa ka gadhiifame arge jechuu maqaa isaatiin illee banataan natti fakkaanne fooloo guddaa qaba isuma jalatti viidiyoo haarawaa kaleessa gadhiifame arge garuu namni kun osoo dhibamee osoo irraa tiktookii kanarraa illee hin turine duuma isaa bichaa dhagaan jechuu rabbumatu itti dhufee diinatu isa nyaate hin beekamne amma du'ee boqote jedhanii maxxansaniiranii turanii erga maxxansanii illee qaata argeenuma laala jedheetumaan duuba jedhe malee dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisaa mucaa kichuu kana mucaa taphataa kana qallaalii koomeedii hojjetaa baay'ee tokko das nama jedha isiniin jedha koomeedii isaa laafaa fi jaban jettu duutii ofirraa dhogguun hin danda'amu gaafa isiin dhufte wanni godhan hin jiru. Maatii isaatii jajjabinaa kennuma jedhan malee wanti godhan hin jiru isiniin jedha obboloota kiyyaa namni kamuu du'aan addunyaa kanarratti jiruun addunyaa kanarratti umrii 100 jiraatu haguma jiran osoo wal jaalatanii isiniin jedha mucaa kana harka namaatti isa nyaatee rabbumatti itti dhufee hanga ammaa wanti inni beekame hin jiru ganaa hospitaala jira jedhanii reeffisaa hospitaala jira jedhanii hanga ammaa qoratamee akkaataa inni itti du'ee hanga ammaa hin himamne jedhee doktor Nayyafiyaad jechuu kaachi jala poostiif jala godhe inshallah harka namaallee taatu rabbillee itti dhufu takka darbeen hin deebi'u du'a daa'imman ijoollee xixiqqaa kana keessattuu yoo ilaalan dhugaa rabbi wal jibbuu nama osoo walumayyuu jibbuu baatanii jechuudha dhugaa rabbi dhiifama obboloota kiyya viidiyoo osoo raaboo ijoolleen jidduun dhuftee haasuun harkaa bade sagalee
as keessa baasan jedhetti akkasiin jira obboloota kiyya qaalii ijoolleen jidduun dhufanii sagalee baafnaan sagalee addaan kutee akkasii obboloota osoo wal jibbuu baannee wal qabannee garuma duniyaa gabaabduu tanaa osoo haati isaa laaltee san quufin osoo bararu osoo hadha kana godha boru kana godha jedhee kaayyoo isaa harkaa karatti dhaabattee jechuudha. Wallaahi duniyaa gabaabduu tana namni kamuyyuu waan ta'uun beeku bor maal taana azalli keenya guyyaa kamii jedhee namni hin beeku. Ka Rabbi qajeelchee bultii ofii seeraan dalagatullee ka fuudhee haa ta'u ka bultii hin qabne haa ta'u ka Rabbiin qajeelche wallaahi bor maal godhaa hiriyyaati jaan qixxaa mana gaarii ijaaradha makiinaa gaarii bitadha jedhee osoo fiigu azalli Rabbi akkana itti dhufti. Ammoo ani hin beeku mucaa kana namatu ajjeese rabbumatu itti dhufe hin beekne. Inni yoo marooyyuu deeme jechuudha. Baay'ee garaana nyaate dhugaa baay'ee tokko garaana nyaate jireenya ilma namaa haganuma nama jechisiifti. Jireenya ilma namaatu jireenya gabaabduu jireenya nama jibbisiiftu kanumaaf akkame ummanni ol nyaata nama jechisiifti. Rabbiin jaalala dhumaa namaa haa kennu. Jaalala daangaa hin qabne namaa haa kennu. Mucaa kana mucaa bararaa mucaa xiqqaa ijoollee dhagaru fiigeen quufne tiktookii kanarraallee badee hin fagaanne wannuma inni ta'e hanga ammaa yoo amma beekame hin beeku garuu wanta inni ta'e hin maxxansine hagammaa isiniin jedhaa yoo harka namaallee ta'e Rabbiin dhiiga isaa baasu. Oromoon duraayyuu yoo akkana mataa ol qabatee waa beekamtii yoo argate diina of jalaan dhabu isiniin jedha. Duuti Oromootun silaa karama nama gubduun namuma ijoollee keessaa beekamtii qabdu kana diinni nyaatti yoo diinallee ta'e Finfinnee keessa waan ta'eef diinas ta'uu danda'a. Rabbillee itti dhufuu danda'a. Kanaaf yoo harki namaa ajjeese Rabbiin wallaahi gumaa isaa kafalu. Dhiinni isaa lafa hin badine gumaa isaa kafalu. Oromoon diina of jalaan dhabdu isiniin jedhaa. Baay'ee nama gaddisiisaa akka nama tokkootti baay'ee na dhagahame. Rabbi warra isaati jajjabinaa kennu. Rabbi isaanaa jabeessu. Uummata Oromoollee warra mucaa kana beekaniif nama hundaa jechuun baay'ee garaa nama nyaata dhugaa. Haaceerra yeroo baay'ee sirbaa koomeediidhaa hedduu jaalataa haaceelle jechuu ganuma deemanii walitti dhufanii. Kanaaf du'attiin tun himtee namatti hin dhuftu azallis nama dhufu diinnis nama nyaattu jireenyi haganuma jechuuf jedhe jireenyi ilma namaatuun gabaabdu homaa hoggaa kuma sirran jiraatanii yeroo ammaa namni hoggaa dhibbaayyuu jiraataan jiru jechuudha. Umuriin ilma namaa kun gabaabdu garuu jibbiinsa ilma namaa kana walitti gadhiisee wal jibbuu wal diiguu wal dhiibuu kanuma jechuudha. Akkasii wallaahi umriin ijoollee Oromoo umriin nama Oromoo kun dheerataallee hin jiru. Gadduma kaanirraan gaddi kun dabalama. Baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee na dhagahame. Anasuma irratti tiktookii namaa kanarra ilaalee beeka. Feesbuukii yoo seenuu mucaa kana maxxansanii kanatti boqotee jira jedhanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa isiniin jedha. Haati isaa maal taate abbaa isaa maal taate jiranii maal ta'anii eenyuun jala du'e haga gaafa du'anii haga gaafa isa gaddabalamanii isaanillee gubatanii tumaanii malee gubataatuma jiraatan malee ima jiraatanii ittuma dhaqan malee isan deebisanii gubataniillee jechuudha. Namni kamuu nama du'e ittuma godaana malee isaas hin deeffatu. Maal godhanii Rabbi yoo harka namaa ta'ee gumaa isaa kafaluu yoo karaa Rabbii taate ammoo Rabbuma dhufee wanti godhan hin jiru. Harka namaa taatu ammoo akkuma dhiinni Oromoo Islaamaa maal bayaa miti kadhiinni haa caaluun baane isiniin jedhaa. Baay'ee wallaahi baay'ee mucaa nama bohaarsee nama kolfisiisu baay'ee nama gaddisiisaa. Namni hedduun maxxansee jira hanga ammaatitti waan inni du'een garuu hin beekne jechuudha obboloota kiyya.
gumaa isaa rabbi haa baasu yoo rabbi irraa illee dhufte rabbuma irraa dhufte wanni godhan hin jiru namni kamuu ka gubbaa kana hafu hin jiru ka duniyaa kanarra hafu eenyullee hin jiru du'aa namni irraa hafu hin jiru isiniin jedha kasii viidiyoo kana kanumaa fi anillee waan dhagahame akka oromoo tokkootitti jedhee viidiyoo gabaabduu tana waraabe nagaan naa jiraadha مادي ساتي جبنا كنوسنا يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتا كدا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لدى ستو بيكوان كيسة يا